diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti na jiraachistam jireenya raafa. Shama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantoo asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin qaqqabu isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattan baga eeggamtan baga yoona eegdanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa akka har'a akkuma mata duree yookaan taambileelii gubbaarratti argitan yaada haarawaa qabxiilee ijoo kan taate kan isin barbaachisu tokko isinii qabadhee tan dhufeetoo jira viidiyoo kana haga dhoobsaa dhaggeeffadhaa warroonni ofii keessanillee itti fayyadamuu hin dandeenye yookaan humna kanaa hin qabnu warri jettanillee hoggaa jiraatan ta'e please isinan gaafadhaa jechuudha ayyamamtuu hoggaa taatanii namoota barbaadan biraan laayik gochuudhaan keessanillee sheerii godhuudhaan namoota barbaadan biraan naagaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa'inni kunillee maaliin hoggaa jettanii gaafilee ijoolleen baay'een yeroo darbe keessatti ji'a tokko ni ta'anatti fakkaatee ayitiin goggaan dogongoruu baadhee yoon dogongorrellee ijaaf qalbii keessanirra na hambisaa isiniin jedha qomoo kooyi viidiyoo hojjedhee kan ture mana bittaa jedheetoo jechuudha isarratti koomentii baay'een naabarraa ergasiillee keessanillee ijoolleen karaa feesbuuka kootiitiin dhuftanii mana gaarii kan ta'e mana iddoo kaartapilaanii kan qabu mana seera qabeessa kan ta'e nutti iyya'iinaan jettanii too jirtanii akkasuma immoo namni kuuwwan naannoo asallaa jettanii namni kuuwwan immooyyuu boqojjii jettanii namni kuuwwan immoo karaa dheerallee warri na gaafatan jirtan jechuudha. Walumaa galatti kana adeemsa keessa homaa rakkoon hin jiru magaalaa asallaallee warri barbaadan hoggaa jiraattanii hoggaa isin namoota baay'ee taatan kanarratti isin laalee karaa siillee nama isin qopheessitoo isin barbaachisuu nan danda'a jechuudha. Seera qabeessadha. Wanti biraa homtuuyyuu hin jiru karaa seeratiin itti deemtanii bittanii kan irratti dhangala'u qarshiidha ijaa ta'e fuyyuu jechuudha. Sochiin akkanaanii hin jiru jechuudha walumaa galatti. Kanaafuyyuu amma ani qabxiilee ijoo kan ta'e bakka baay'ee murteessaa kan ta'e iddoo hojiidhaa kan ta'u ittis jiraattan iddoo mijataa kan ta'e baay'ee wanti hundisaatu kwaalitiidhaan kan dhume har'a mana jireenyaa isinii qabadheetoo dhufeetoo jira jechuudha. Obsaan na dhaggeeffadhaa yaada keessanillee hoggaa qabaattan ammallee saanduqa koomentii jalatti na barreessaa. Warri nuun galleellee jettan hoggaa jiraattan ta'e keessanis warri naquunnamuu barbaadan ijoolleen bilbila koo qabdan danuun ni jirtu. Fakkeenya fagaamaa dirasii bilbiluma tanaan duratti fayyadame imullee waasaappillee hoggaa ta'e teelegiraamillee bilbilumaan tanaan duratti fayyadamaa jira jechuudha. Warroonni immoo feesbuuka kootillee hin beekne hoggaa ta'e ayyaantu mucaa kakuu jettanii seenuu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti warri keessan na dubbisuu barbaadan warri immooyyuu kun isinii ta'eetoo ni barbaanna jettanii hoggaa jiraattan karaa kanaan naquunnamuu dandeessan. Itti aansuudhaan immoo asuma jalatti bilbila keellee nu barreessi hoggaa jettan viidiyoo itti aanu jalatti bilbila koollee daariktiin na argachuu warri dandeessan bilbila daariktiin ittiin argattanillee isiniifan barreessa. Egaa ka manni kun eessatti argama? Naannoon isaa hoo eessa? Bootan isaa hoo eessa? Qarshiinoo meeqa kan jedhu hunda isaatuyyuu tokko tokkoon isinii teechisa jechuudha. Isin bichaan kana qofaa miti mannoota baay'ee haala kanaan kanaa olis kan ta'e akka dandeettii keessanitti manni kwaalitii ta'eetoo ijaarramee mijataa ta'e irra deddeebi'eetan isinitti hima hojiidha fakkeenyaaf mana hojii hoggaan jedhu kan akka baankii daldalaatillee itti banamuu kan danda'u akkasuma suupparmaarkeetii gurguddaanillee itti banamuu kan danda'u faarmaasii gurguddaan itti banamuu kan danda'ullee harka keessa hin qaba jechuudha. Isin humna keessan qabaattaniitoo dhuftan taana kana immoo maaliif qabattee dhuftee? Nuti humni keenya kanaayi nuti kan hojjennu amma fakkeenya baay'inaan kan na hordofu iyyuu shamarran biyya Arabaatidha jechuu dandeessu. Garuu gaafiin gaafatame mana seera qabeessaa mana kaartapilaanii qabu mana iddoo mijataa ta'e waan akkasii jettanii kan na gaafattiifanii hagan qoradhuttan isin jalaa ture jechuudha. Hoggaan dogongoruu baadhee karaa ji'a tokko hin ta'a viidiyoo san jalatti ergasiillee ijoolleen immooyyuu akkaawuntii yookaan immoo feesbuuka koo qabdan keessanillee dhuftanii na gaafattanii jirtan jechuudha. Mana gaarii kan ta'e nu barbaadii jettanii jirtanii akkasuma immoo naannoo boqojjiititti jettanii kan na gaafattan jirtu naannoo asallaa kan jettanii na gaafattan jirtu naannoo karaa dheeraa jettanii kan na gaafattanillee jirtu jechuudha. Walumaa galatti ani akkuma beektan akkuma asitti ayyaantuu asallaa jedhu alattuu asallaati. Magaalaa asallaa warri barbaanne jettan hoggaa jiraattan ta'e nama isinii qopheessee achi barbaachisuu nan danda'a. Akkuma naannoo kanatti
nama qopheessee mana kana argeetoo isinitti qabadhee dhufetti warri ni barbaanne tan asallaa illee isinii barbaaduu hin danda'a. Warroonni kara boqojjii naan jettan, warroonni dheeraa naan jettan manneen hin qabu sanii nama hin qabu jechuudha. Walumaa galatti boqojjii fi dheeraa warri jettaniitu na gaafattanii kanneen jidduutti nama qopheessee hin qabu ammaa fi amma kanan harkaa qabu nan argallee kanan jedhu magaalaa Asallaatti yoo ta'e illee ani dhalattuu Asallaatti sirriitti keessa beeka ijaa ta'eefu Asallaa haa jiraadhu. Asallaatti haadha ladhuu malee ani kanan jiraadhu naannoo Adaamatti. Amma mana kanan argee Adaamatti jechuudha. Walumaa galatti naannoo kamillee hoggaa jettan. Egaa ka'anii kanan harkaa qabu Adaamaa keessattidha manni kuni naannoo Daabeeti bootan amma viidiyoo irratti hojjedhe kun jechuudha. Naannoo Daabee jedhama kan daldalaafillee iddoo baay'ee mijataa ta'e mana jireenyatillee hoggaa ta'e sirriitti kan mijataatti ta'edha jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaata. Isa bichaa miti viidiyoo fedha hoggaa qabaattan immoo karaa booleetillee ni jira. Ammaaf kanan hojjedhee kan Daabee jiruudha. Walumaa galatti qarshiin isaatis meeqa hoggaa jettan. Egaa kaa'inni sunuyyuu naannoo kami jettanii warri yookaan naannoo kana hin beekne baay'ee isinitti wanni jechuu danda'a. Naannichi ganda meeqa jechuu dandeessanii isa hin barbaanne hoggaa jettan ta'ee daariktii dhaqee tanan yookaan liivii seenee qaxxitaa liiviidhaan isinitti argisiisa jechuudha. Yookaan immoo laaltanii isinii ta'ee taanan baay'ee iddoo mijataa irra deebi'eetan isiniin jedha. Baay'ee mijataa itti daldaltanillee fakkeenyaaf akka daldala baankii itti banuun ni danda'ama karaarraa waan ta'eef manni guddaadha ijaa ta'eef jechuudha. Tarii viidiyoo kanarratti sirriitti isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Fedha qabaannan achi dhaqee daariktiidhaan isinitti argisiisuu nan danda'a jechuudha. Deebisiitii wanna fe'anillee kan hojjechuu danda'an akkasuma immoo kireessuus kan danda'an kutaalee baay'ee qaba waan ta'eef yeroo kana manni kiraa maal akka deeme bittaa fi manni kiraan ukkulii ta'ee jira jechuudha yookaan walqixa ta'ee jira biyya keessa warri jirtanii dhugaa dubbachuuf achi taa'anii waa tokko qopheeffachuu fi asitti qarshii teechifatanii galanii waa godhuun garaagarummaa qaba. Dhibbattan isinitti hima jechuudha. Har'a qarshii odoo isin miiliyoonaa miti biliyoona osoo qabaattanii jechuudha. Faayiduma tokko hin qabu qarshiin isin harkatti qabattanii dhuftan. Guyyaa guyyaadhaa qaala'insi jireenyaa ilma namaa mataadhaa ol ta'ee jira. Ilmi namaa immoo isaa gadi ta'eera. Garuu achi taa'anii kanneen qopheeffachuun baay'ee salphaadha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Yeroo baay'eellee nutti ni himama garuu already amma walumaa galatti shamarran keenyatti cimuu ni danda'a jedhee yaada. Wanti kun hojiidhaa hoggaa ta'e immoo gurmaaniitillee odoo bitanii hoggaan kana jedhu immoo shamarran akkanuma qilleensarraa wal bartee osoo hin ta'in faamiliidha warri walitti dhiyaatu gizee jiraatu hoggaa bitan baay'ee tokko gaariidha hojiidhaa yoo ta'e jedhee yaada. Garuu immoo kanumarraa warroonni of dandeessaniitoo jirtan dhuunfaa keessattillee ni bitan hoggaa jettanii baay'een itti gammada jechuudha. Egaa kana hundaa gaafii keessaniifan qabadheetoo dhufee ayyaantu manni kun meeqaa hoggaa naan jettan qarshiin kun qarshii miiliyoona 4 jechuudha. Kanaafuyyuu kan biraatis qabadheetan dhufa kana fakkaataa miiliyoona 4dha. Kan nuun galleellee wanni jettan hoggaa jiraate ta'ee naa barreessuu hin dagatinaa irra deebiin isinitti himaa saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Yaada keessan naa barreessaa. Egaa kana hoggaan jedhu niitworkiin baay'ee rakkisaadha. Niitworkiin hoggaa dhufee maabiraatitu badaa biyya keenya ni beektu jechuudha. Wanti haarabti wanni uumameen jiru itti dabalaa deeme malee jechuudha yeroodhaa yerootti. Viidiyoo kana yookaan yeroo lamatti guyyaa lamatti faa yeroo gannaa bu'utu jira. Viidiyoon inumaa gabbuu didee. Gizee viidiyoon gabboote yeroo tokko wanni kiyyatti koomunitii kiyya jalatti viidiyoo kiyya sheerii godhee arguu dandeessanii biyya keessa jirtaa maa sheerii godhuu diddeellee jettanii hoggaan humattanillee ta'ee naaf hin deemu viidiyoo kiyyaa na didee itti deebi'ee na didee tanan akkasitti sheerii godha jechuudha malee yaadan isinuma biraan jira niitworkii biyya keessatti na rakkise akkasumas wanna baay'ee waan narraa eegdan nan beekaa haalatuyyuu baay'ee rakkisaadha jechuudha niitworkii yeroo hunda. Yaada itti qophaa'ee hojjechuu ani barbaadutti yookaan maabiraatitu badaa bilbilli cufataa yookaan immoo niitworkiitu badaa oduma akkana jedhu jidduu keessatti baay'ee waan tokko rakkachaa jira. Amma achitti egaa wantoota barumsa ta'u qabadhee tan dhufa. Isin sheerii godhuudhaan viidiyoo kana piliis warroota barbaadan ijoollee biyyoota Awurooppaa, Kaanaadaa, Ameerikaa keessa jiraatan, Ustaraaliyaa keessa biyyoota adda addaa keessa jiraatan biraanillee keessanillee guruuppii adda addaati irratti illee sheerii godhuudhaan
فيديو كان كرا كان جولة كينيا برا هند برسنا سنين جتون جالدا قومو كوندي كيسانو إجا كهاجا فيديو براتنين ولت ديبنا ترتي غارينا قبادا يادا كيسان كومنتي كيسان سيرانان دبي فتا لكن إذا الدنيا كان جتن سوقاتا ويلكم صادق دميا في اسم كيسميسو في أني كوبيدا سنين جدا وروني مو إن الدنيا كمان سنين جد يجول بيوتا أدادا كيسا جرام برانغا شيري قولوا نوغانا ميتوكو شيري قوتان بليس لايكي برانام بسنا لايكين أنا وبلتي كيسا نسني فايدو أكاس ممويو نموتا برابر اللي هنغا ترتي غارينا في قبادا هاقا فيديو براتو aman tesna latum ormatte kawakum mulnistum dinate aman tesna latum ormatte nazira chistam zrenya rafa